girrisa manga jechuun girrisa jechuudha jecha girrisa juhana amma sirraan deebi'a ana kaddatti ilaala jecha girrisa ju namni oromoodhaan je Daniel Kibrati oromoodhaan je jecha girrisa ju akkamitti barreessee walaloo miciyoo beeta mangisti keessa dubbiftetti kennee miciyoon achi keessa oromoodhaan jette Ja'afar Ali jecha san jalaa fuudheeti mootii girrisaadhaa je'een Joharin an Johar haa arrabsu rakkoorraan qabu Johar akka nam tokkotti haa arrabsu sigalee Baqqalaa Garbaa haa arrabsu sun rakkoodhaa miti garuu Joharin mootii girrisaa hugguu ju'uun girrisaan sun qeeroodhaa beekadhaa qeeroodhaani Ja'afar Ali girrisaa jechaadhaa jira akkasitti kadha qeeroo oromoodhaa takalee harka kan gootee harka qullaa qawwee dura dhaabbattee dhumteeni Daniel Kibrat jalaa fuudhee girrisaa jechaanii jira an caffeeraa misbiratti namni oromoodhaan girrisaa je dhiifaman qabu naati suuli yaafannee jaaketa firraa baafnee walitti asbaanee jirraa lolli labsamee jira eenyu Ja'afar Ali kana booda nageenyi tokko illee hin jiru naga tokko narraan eegin wili akkumaan tanaha godhuun si godhuudhaa ta'a akkumaan tanaha godhee hoteela galchee affeeraa misiduu nageenyi hin jiru eega oromoodhaan girrisaa jette zaa'aa oromoon girrisaa jette irraa kaaftee lola qeeroo irratti labsitee jirta anis qeeroo defend godhuudhaaf muradhee ka'eetiin jira kanaafuu atis kana booda bakka itti filaaltu bakka tanakatti iflaalta ganda tanakatti iflaaltatis madaalli kee tanakaadha ati Harargee bulchuudhaa miti qabalee takka maatii tee bulchuu hin dandeenye nama maatii ifii facaasee ilmaan fi facaasee jaartii fi facaasee girlfriendiidhaa wajjin galu umrii kanaan ilmaan fi bebbereedaa dardara gurguddaa sinqixaa kana facaaftee jaartii tee kabajaatan umrii guutuu wajjin jiraatte facaaftee girlfriendi afaan oromoodhaan beeyne intala amaaraatti hojii galta ammaan tana sabboonummaa oromoodhaa dubbatta intala afaan oromoodhaa hin beeyne tokko indeennesh daanaanesh zamana joolleen qeeroo dhiifte kanatti Ja'afar Ali intala amaaraatti wajjin fuutee galta jaartii tee intala oromoodhaa kabajaa qabdu dhiifteeti zamana namni amaara dhiisee oromoo fuudhutti ati oromtitti dhiiftee amaara fuutee amaara wajjin galta girlfriendi namni kana namni maatii fi bulchuu hin danda'in biyya bulchuu ummata bulchuu hin danda'u Ja'afar Ali kuni dhugaatis beektu dhugaa namni si beeku hundi beeku oromtitti dhiifteeti amaara fuutee amaara wajjin galta siyaasaa oromoodhaa keessa galtee siyaasaa oromoodhaa bocolta warreen isa deeggartan warreen Ja'afar Ali deeggartan social media gubbaa let me tell you this jara keenya yoo honestly kan oromoo deeggaru taate yoo kan oromummaa jaalanu taate yoo kan oromoo tana akka ceetee mootee akka namatti jiraattu barbaannu taate there is no way nama oromtitti hiikee maatii fi facaasee girlfriendii amaaraatii wajjin galu namni deeggaru namummaadhaan Ja'afar jaaladhu firummaadhaan Ja'afar jaaladhu soraqqoota kanneen qabu garuu waa'ee siyaasaa oromoodhaa keessatti warreen ifiifuu bocolome akka Ja'afar Ali kun siyaasaa oromoodhaa dhufanii bocolan hayyamuu hin qabu we are not going to let that happen